Buhaan nuti islaama ta'uudhaan arganne addunyaa dhumarratti faayidaan gammanne hanguma qabanne kanaan miidhagne alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota riinuutu ana jiraatu akkam jirtu isiniin jedha. Bakka jirtanitti nagaaf rahmanni rabbi isinii wajjin haa jiraatu isiniin jecha. Warroon amantii biraa hordoftanis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'an isiniin jedha. Shama akkam jirtu. Barnoonni keenya hadhaa yeroo hedduu jawaalli keenya guutee nu rakkisaa. Immoo ጊዜ namni sagalee nu ergi gadi nuun buusu footoo ጊዜ namni dhiimoodhaan nu ergi addeessee ta'a tokko tokko gadi namaan buusu yaani karaa salphaadhaan jawaala keenya guute kana akkamitti akka itti fayyadamnu furmaata isaan isinii fidee dhufe innis faayil manaajerii kana keessa ni galtu. Waatsaappii keenya keessaas akkamitti akka sagalee namaa gubnu sagalee namaa waatsaappii keessaan gara sanaan yoo gubne as keessaa hin gubatu jechuudha. As keessatti walitti qabamee ta'a. Inni waggaa kanaa inni waggaa lamman kanaa as keessatti walitti qabamee ta'a. Kanaaf jennaan moobaayilii keenya kan inni guute nu rakkisuuf kanaafi jechuudha. Kanaaf as keessaa faayil manaajerii kana keessaa gubuu qabna. Isaa waatsaappii keessaa gubnu malee jechuudha. Waatsaappii keessaa yoo gubnes as keessaa argannaan isiniin jedha. Akkasumatti amma lookaal kan jedhu kana keessa galla miimoorii waan keessaa qabuuf kana naaf fida. Okay. Inni gara gadii kun miimoorii ammaaf isa kanarraan tuqaa istireejii. Okay. Akkanatti Android kan jettu kana isinitti mul'ate fakkaata. Android kan jettu kana wanti vaayirasii jawaala keenya guutu hundi as keessatti walitti qabama. Wanti itti fayyadamaa oolli feesbuukii, yuutuubii wanti hundi vaayirasiin isaa as keessatti walitti qabama jechuudha. Yeroodhaaf furmaanni isaa akkasitti kana tuqxanii daataa kan jettu kana tuqxanii kun hundi vaayirasiidha jechuudha. Iddeetti akkasitti tarramtanii dileet gootanii jechuudha. Guyyaarraan akkas godhaa oola. Kanaaf 30 qofa ta'e malee namoonni hedduun immoo kana hin beekan yaani akkas jawaalli guutee rakkisaanii socho'uu hin allagaa yoo namni immoo dawwal hin mul'isu. Kanaaf akkas dileet gootu jechuudha. Ammas guyyaarraan gisee jawaalli keessa isin rakkise as keessa dhuftanii kana Androidii kana keessa galtanii dileet gootanii. Okay. Waatsaappii immoo kana keessa kan waatsaappii jedhu ilaaltanii barbaadanii kun waatsaappii asirra jira. Okay. Dhiifama moobaayilii koo allagaara. Okay. Miidiyaa kan jedhu kana tuqxanii miidiyaa. Okay. Kun WhatsApp audio, WhatsApp image, WhatsApp profile jedha kun. WhatsApp isin immoo keessa dhuftu sagalee balleessuudhaaf WhatsApp voice notice kan jedhu kana tuqxanii jechuudha. Isa macarashaa kana maaliif guruppii adda addaa warri fayyadamtan jirtanii guruppii sargii, guruppii taphaa inni achitti hin fayyadamne irra caalaa nu warri durbaa kun jechuudha warri shamarranii. Kanaaf jennaan achirraa gisee isin gubdan hin gubatu as keessatti walitti qabamee taa'u moobaayilii keessan yeroo gabaabaa keessatti guuta jiivii hammamuu yoo qabaate yeroo gabaabaa keessatti guutaa jechuudha. Akkasitti tuqxanii akkasitti amma kunoo as keessa sagalee 3 jira, as keessa sagalee 5tu jira, as keessa sagalee 1tu jira. Jechuudha. Akkasitti naaf fida. Okay. Kunoo akkasitti kun akkasitti hunda isaatti tarramtanii dileet gootanii. As keessa 3 jira. Akkasitti. Akkas dileet gootanii moobaayilii keessan qulqulleessuu dandeessu isiniin jedha.
oo inni kan biraan kunoo clean up kan jettu kana tuqna. Kunis mobaayilii keenya xaraguudhaaf nu fayyada jechuudha. Ammaaf hin xaragaara. Waan nu keessa gallee yaani yuutuubii, feesbuukii wanta arga vaayirasiin isaas keessa siin gala akkasuma nazzafaa jechuudha. Akkasii barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa waan na daawwattaniif galatoomaa. Namoonni mana keenyaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warroonni immoo maatii keenya taatan laayik gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa jazaakallaahu khayran. Koomentii jalatti naaf deebis jedhaa barreessaa. Ani isiniifan deebisaan isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya taatan koomentii naaf godhaa. Koomentii keessan jala ilaaleetan hunda keessaniif isiniif hin deebisan isiniin jedha. Wal jajjabeessinuu bakka jirtanutti nagaaf guyyaa nagaa.